Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtanii? Kun ka daawwachaa jirtan sagantaa keenya ka keessummaati. Sagantaa keenya keessummaan har'a nama ogummaa gaazexeessummaa qabu keessa isa hangafa kan ta'e warra raadiyoo Moqdishoo hundeesse keessa nam tokko. Maqaan isaanii Obbo Abdii Huseen jedhaman. Obbo Abdii Huseen waliin waa'ee gaazexeessummaa irraa kaasnee waan adda addaa waan jireenyaaf jiruu isaanii keessatti waan raadiyoo Moqdishoo akkasumas raadiyoo Oromoo ka magaalaa Finfinneellee irra wal haasa'uu deemna. Nu wajjin akkisan turtii gaarii qabaatan abdii kenna gar sagantaa keenyatti dabarra nu wajjin tura. Obbo Abdii Huseen yaamichi kenna kabajuudhaan gar sagantaa keenyaa duraan dursee bagna gaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Galatoomii waan naaf eertee waan asiin duratti nam tokkollee hin gaafanne wanni kun seenaa gurguddoo qaba. Uummanni Oromoo dhagayuutu haqa qaba. Uummanni Oromoo waan taarika dabre Oromoon akkamitti sossootee raadiyoonni maal godhe waa'ee kana laalu taarika awwaalamee ture har'a na gaafattee kanaaf galatoomiin siin jee ammallee irra deebiseeti taarikaan dura isin odeessu taarika bal'oo waan na gaafatteerra. Gaarii. Mee Obbo Abdii Huseen seenaan isin gaafachuu deemne seenaa bal'oodha akkuma isin jettan seenaan raadiyoo Moqdishoo seenaa guddaa qaba. Sun itti deemna garuu odoo gar sun itti hin seenne Abdii Huseen eenyu nam jedhanu gaafatuu fi deebii akka ta'uuf jecha bakka itti guddattan dhalootii keessa maal akka fakkaatu odoo daawwattoota kennan nu himtanii hoo? Galatoomii ani dhaloonni kiyya Harargee kutaa biyya Harargeedhaa magaalaa Mi'eessootiin dhaladhee magaalaa Mi'eessootti hoggaan dhaladhee bara 70 dura jechuun kiyya arraan tanaa umriin kiyya bara 71 xiqqeenyatti mana iskoolaa yookaan mana Fidala Amaaraa odoon baru jiru namichi nu barsiisu sun Zaman Haayile Sillaasee keessatti baalabbaatota ijoollee baalabbaatota kutaa hundarraa ni guuran hoggaa jedhan akkasitti waliin nu qabanii Hararitti nu erganii Adaarii Timirti Beetii Qadamaa Haayile Sillaasee bakka jirutti barumsa elementary school andanya kifilirraa jalqabnee akkasittiin jalqabee ture. Isin akkamiin hiree barumsa yookaan carraa sun argachuu dandeettan? Akkuma isin akkuma ilmaan baalabbaata moo akkamiin hireen sun isin? Akkumaan reefu si himetti zabana sun keessatti ijoollee Somaalee Ogaadeen irraa namoota baay'ee fiduu turan. Akkasumas illee hiree argamnee awraajjaa carcar jedhamturraa illee nama fidaa hoggaa jaanii nama 5 hiree arganne. Nama 5 keessaa ani tokko. Akkasitti karaa Harar nu erganiitiin barumsaa hiree barumsaa argadhee jalqabe. Yoo haala man barumsaa sun kaastanii fakkeenyaa fi barattoota turan keessa ijoolleen Oromoo hagam tokko haalli man barumsaa sun yeroo sunitti maal fakkaata? Zabana sun keessatti ijoolleen Oromoodhaa hin jirtu tokko takkaa jira. Maaliifi Oromoon zabana sun keessatti cunqurfamtee jirti ni sodaatan mana barumsaa dhaqu. Rakkina karaa lafaatiin karaa abbaa lafaatiin isaan ragayurraa waan ka'eef nama tokko tokko ijoollee baalabbaataa ijoollee dureessaa tokko tokkotu qara'uu danda'e malee namni kaan zamana san keessatti warri barumsa qabu hin jiru. Isinam yeroo hedduu wanni dhagahamu warri Oromoo hedduun maatiin Oromoo barattoota isaanii yookaan ijoollee isaanii man barumsaatti hin erganii waan jedhu man barumsaa mootummaa kan hin jaalatan yookaan hin sodaatanii. Abbaan keessanii nama akkamii ture maal baratanii maal hojjetanii akkamiidhaan man barumsa sin erguu danda'an? Abbaan kiyya nan ergine abbaan kiyya Rabbi rahmataa godhuu fi abbaan kiyya nan ergine abbaan kiyya naggaadees ture nama barumsa amantiitiis hordofu ture abbaan kiyya yeroo sanatti na dhoowwu ture. Hindaqinaan jaa jalaa miliqeetumaan dhaqa achirraa ka'eeti namichi nu qaraasisu namni kun Fidala jalqabee Fidala ni beekaa je'ee akkuma reefu si himetti ijoolloota hiree kennaniif ta karaa Harar ergan keessaa hin tokko ta'e karaa sanitti. Malee abbaan kiyya na dhoowwu ture akkan hin baranne. Yeroo sanitti namni mootummaa Itoophiyaa hedduu jibbaa shakkaa jette. Maali wanni rakkoo yeroo suni mootummaaf uummata gidduu jiru wanni hedduun kaatubattu yeroo sunitti kaat qaabattu? Zabana suni waan hedduu jira. Uummanni dammaqiinsa hin qabu.
bu'aan gurguddolleen isaanirra jirti miidhamaa turanii lafti hundi harka mootummaa harka baalabbaataa turte harka abbaa lafaa ture gosa himuu hin dandeenyu gosa cunqursituu ture gosa abbaa mootummaa jala deemtu abbaa biyyaa jala zabana sanitti nama biyya bulchu yoo fakkeenyaaf yooniin awraajaa istaadaarii siin jee yookaan kaflaagar istaadaarii siin jee fira isaa warra isaa kanumaa fi lafa gurguddoo hunda isaanii firanii san jalatti dachii ummata irraa fuudhan tana dachuma isaaniit irratti deebi'anii abbaa lafaa saniif dalaguu turan. Kanaaf jecha Oromoon hundi ni dheessiti ni baqatti yaa rabbi nu baasi jetti. Yeroo takka yoo natti himtu Oromoon warra Oromoo biraa alagaa bakka biraa ta'e dhuuf dhiisi nuummaanu ka mootummaa jalaa yoo hojjennu achitti deemnu yoo dhufne warri mootummaa dhufee jedhanii nu baqatanii waan jettu. Dhugaa keetti ammaan tana warra informationii keessa dalagu informationii hoggaan jedhu warra oduu odeessuu warra raadiyoonaa ta'uu warra TV ta'uu namni akkanaa hoggaa ammaahu zabana amata 10 duratti yoo laalle biyya hoggaadha inni warra waa beeku malee warri waan beekne ummata gaazexeessitoota kana warra mootummaadhaaf oduu odeessu seehaniiti kanaafi nu baqachuu turan. Achi man barumsaa seentanii manni barumsaa sun eessa barattan? Manni barumsaa ka nagaafattee magaalaa Harar keessatti Qadaamawi Hayil Sillaasee አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጃanii achittiin hamma 8 baradhee achi booda መድኃኔዓለም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ittiin baree. መድኃኔዓለሚin kun eessa? መድኃኔዓለሚin kun magaalaa Harar keessa jira. Sekandarii dur cimaadha. Sekandariin biyya keessaa hoo biyya Itoophiyaa hunda keessaa yoo laalan ka lammaffaa yookaan ka sadaffaati ka dura baname. Achi man barumsa sadarkaa lammaffaa olaanaa Mediyaan Alamii ka magaalaa Harargee jiru sanii barattanii achirra garam deemtan? Achirra